Ashama harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota jirraa miidiyaa neetwoorkii kun qophii urjii dukkana keessatti walitti deebinee jirra. Qophii urjii dukkana keessa akkuma barame ka dhimmoota garaagaraa irratti keessummoota adda addaa waliin sagantaaleewwan adda addaa simbiraan gahaa turuun koo ni yaadatama. Har'as sanuma bu'uureffachuudhaan keessummaa tokko affeeradhee jira. Keessummaan kiyya har'as artistii dhallee barreessa dhallee artistii barreessaa ijoo seenaa jedhama. Artistii kana waliin turtii kan goonu ta'a. Turtiin nuti goonus immoo dhimmoota aartii fi siyaasni yookiin aartii fi hawaasummaan, aartii fi diinagdeen, aartii fi barnoonni, aartii fi hawaasummaan maali kan jedhu bal'ina isaa kan waliin ilaalu ta'a. Hanga xumura qophiititti nu waliin turaan affeeraa keenya qophicha qopheessuun si waliin turtii kan godhu ani Rabbirraa Leenjisaati. Ogeessi kaameraatiif teeknishaali Boggaala Habtaamuu nu waliin jira. Hanga xumura keenyatti nu duuka bu'aan affeeraa keenya artistii seenaa baga nagaan dhuftee anaa dhufu. Ayyee baga nagaan nu eegdanii. Artistii ijoo seenaa. Seenaa siin jedhee dhiifama. Ayyee ijoo seenaa jechuun akkan waa'ee kee odeeffadhetti barreessa dhallee artistii dhalleedhaa jedhanii artistummaa qofa osoo hin taane sirboota garaagaraa sirboota 11 akka hojjetteetitti. Walaloowwan hedduullee akka barreessite keessayyuu walaloowwan sirbaa amma qilleensarra oolan walaloo 174 akka barreessiteetti kan hin odeeffadhe. Wanti kun hammam dhugaadha. Otoo isatti seeniin dura garuu artistii ijoo seenaa jechuun eenyu, haalli guddinni isaa, haalli barnoota isaa, har'a sadarkaa akkamiitti irra jira kan jedhu dhaggeeffattoota keenya wal barime. Ayyee ani ijoon seenaa Toleeraa godina Shawaa Lixaa aanaa Buunaa Gindabaratti ganda qotee bulaa Oborraa jedhamutti dhaladhe. Kan inni bara dhallee achumatti yoo ta'u amma immoo gara hojii aartii kanatti kanan dhufe otoo mana barumsaa hin galiinidha. Namni erga galee gara barumsaatti dhufa. Ani garuu osoo mana barumsaa hin galiinan gara aartiitti dhufe jechuudha. Otoo mana barumsaa hin galii wanti aartiitti si fide maali yookiin haalli guddina maatii keetiitu aartii kana keessa ture moo akkamitti osoo mana barumsaa hin galiin umurii daa'imummaatiin gara aartii seente? Amma yeroo sanatti beektee hordoffiin ati gaafa guddina kee murteessaadha guddina ijoollummaa keetii. Amaleeffannaa tokko qaba beektee maatiin tokko akkuma kamittuu namoonni baadiyyaatti guddatan heddummaan ni beeku. Yeroo sanatti kan na guddise maanguddoodha. Maanguddoon kun yoo dubbiin isaa galuu didee ciggoodhaan dubbii dabarfata. Yoo diddee immoo aarii wayiitti dhagaamte geerarsaan quuqqaa garaasa sana ibsata. Gaafa sana dhagaan guddadhee deebisee immoo yeroo sanatti sirboota kaasittiidhaan dhaggeeffataman ni dhaggeeffadha. Hiika isaallee wallaalu yeroo sanatti sirbichi waan natti toluuf ni dhaggeeffadha. Dhaggeeffachuu qofa bira darbee akkan gara sanatti dhaqu keessa kiyya natti himaa ture jechuudha. Shawaa Lixaatti akka dhalatte kanatti na kaaste. Shawaa Lixaa akkuma guutuu Oromiyaatitti Amboon biyya gootan beekamtuudhaallee artummaa qofa osoo hin taane waan baay'eedha kan dhagaa guddatamu hawaasa keessatti. Shawaa Lixaa jalatti yeroo baay'ee Shawaa Lixaa gootummaadhaan illee beekamti. Wantoota adda addaatiin kan beekamu. Aartummaa kana qofa kan ati gonfachaa turte yookiin dhagahaa turte moo waan biraa gama hawaasummaatiin wal qabatee wantoonni ati dhagahaa turte yookiin argaa guddatte maalidha abboota keetirra? Maaliif maanguddoo jalatti akka guddatte kaasteerta waan ta'eef? Ayyee baay'ee waan bareedaadha. Maanguddoo jalatti kaa beektee achi dhufteen warra keenyaa kun beektee wanta hedduu si barsiisaa si guddisu gaafa ijoollee taatetti yoo ati qayyabachuu dandeessa ta'e sammuun kee waraqata ta'ee too sirriitti qabachuu dandeenyaani barnoonni guddaan mana jira. Gaafa isaan biratti guddadhu sana kan barnoota irratti seenaa jedhamee barreeffame caalaa seenaa gootota dhaggeeffachaan guddadhe. Maanguddoon na guddise kun Tolasaa Gonfaa jedhama. Boolla Sadaadhinaa guutama boqotee jira. Akka hiriyaa garii tulluu turellee natti hima. Afchaalummaa garii tulluu natti hima. Akkasuma muluu wasanuu yeroo bulchiinsa godina Shawaa Kaabaa ture akkam akka ture natti hima. Kana keessatti akka makiinaa nadhii goota ture seenaa makiinaa nadhii natti hima. Afchaalummaa yookiin tooftaa na barsiisaa ture yeroo sanatti fakkeenya gootota kana fudhatee jechuudha. Yeroo inni tooftaawwan jaraa sun natti himu fakkeenya yeroo agarii tulluufaa
kallattii namni itti rafuu naan jedha. Mataa akkas ol garagarfanii rafuu ta'e inni immoo gadi garagalchee rafaadha. Sababni isaa maaliif yoo jedheeni mataa isaa karaa kana waan ta'eef karaa mataa isaa kana ajjeefne jedhanii yoo itti dhokaasan gara lukaatti dhokaasuudha beekte. Yeroo sana gariin dammaqee ka'ee jara ofirraa ari'a. Deebisee makiina nadii yoo barbaachi itti cimee yeroo mootummaa Hayilasillaasee sana baay'ee barbaadaa turan jedha. Hoggaa baay'ee isa barbaadan tiksee of godhee horii eegaa dhaqeetoo hoggaa horii eegu kana immoo makiinaa agartee jedhanitti makiinaadhuma gaafatudha. Asiin darbe jedhee kallattii qajeeshee waraanaa ture jedhee haala kanaaf fanatti himaa ture. Kana dhagaa guddattee Kana dhagahaan guddadhee. Mee kana wayita dhagahaa guddatte keessatti walalooleewwan hedduu barreessaa turte. Barruu jajjaboo lamaan illee dhufaa akka jirtu odeeffadheetiin jira. Sana boodatti deebinaame yeroo walaloowwan barreessitu fookasiingii walaloo keetii maal ture? Xiyyeeffannoo walaloo kootii tokko duudhaa uummata kanaati. Lamaffaadhaan immoo seenaa biyyattii kana keessatti gahee Oromoon qabu. Seenaa biyya kanaa irratti qofa osoo hin taane addunyaadhuma irrattu gahee Oromoon qabu maal akka ta'e ibsuudha yeroo hundumaa tattaaffiin koo jechuudha. Lamaffaadhaan walaloo gaafan barreessu jecha ifaan adii jedhan kan osoo hin taane akkuma warri keenya kaleessa ciggoodhaan waa himan sanatti ciggoodhaan akka ibsamu barbaada beekte. Maaliif gaafa ciggoodhaan waa himtu jechi tokko gara hedduutti waan hiikkatuuf nama hundaaf qoricha ta'a. Addatti baastee garuu waan tokko qofa addeessitee gaafa keessu isuma dhimmi sun ilaallatu qofatuun kallattii sanatti goraa jechuudha. Mee erga walaloo barreessuu jalqabdee dhaha meeqa yookiin ganna meeqa ta'a? Waliigala ani walaloo barreessuu eegale 1998 barataa kutaa lamaatiin yeroo sanaan eegale. 1998 eegalte. Mee walaloo jalqaba gaafa walaloo barreessuu jalqabdu tokko jettee barreessitee ni yaadatta? Walaloo yeroo sanatti gumii miidiyaa ture. Akka carraa sagantaa HIV guyyaa ayyaana HIV sana ture. Yeroo sana walaloo HIV irratti barreesse. Mee irraan hojjechuu dandeessa yaadatta? HIV yaa kokotteessaa yoo nama qabe distii banaa bule nama fakkeessaa. Qallaa hin tuffatu furdaa hin sodaatu jedheen barreesse yeroo sana. Mata duree walaloo keetii sanarraa kaa'aa jechuudha. Okay. Gaariidha. Walaloowwan haga ammaa barreessitee namootaaf kennite illee ni jira. Ofii keetii sirboota meeqatti hojjette walaloo kanatti? Ani ofii kiyyaa fi sirboota 11 dalage namootaaf sirba 174 kenneera. Ammallee yeroo dhiyootti sirboonni 10 ol online ta'uuf kan jiran ni jiru. Mee sirboota hojjette keessaa sirboota 11 ol akka hojjette dhagaheen ture. Sirboota kana keessaa sirbii ati hawaasa kanaaf ittiin giddu galeeffannaa hawaasa kanaa keessattuu siyaasa biyya kanaa giddu galeeffattee ati sirbii yaadattu yoo jiraate irraan hojjette. Nama sirboota sana keessa sirbaan xiyyeeffannoodhaan yeroo baay'ee sirboota koo keessatti nan xiyyeeffadheen barreessa calliseetumaan barreessu. Dambalii paartii tokko irratti qofan xiyyeeffachiisu gaafan barreessu. Paartiin kamiyyuu akka keessatti hammatame keessatti of ilaalutti barreessa. Isa keessaa fakkeenya an geerarsa baay'ee jaaladhu keessa. Dacheenni gataatee dhiigni ilmaan keenyaan cobdee lafa yaate. Bokkaaddee garoobee fakkaatti dacheeni alagaatti dhattee lamoo mashiimiitiin yartuu fi gadeen. Biyya abbaan biyyaa jiru malagaan keessa yaateem sabboontonni biyya koo rirriitta diinaa taate. Karra saasannahame kaan daangidirfame kaan biyyaa hari'ame callisuuf wallaalle akka yoo dubbatanoo yakka jedhee 2002. Walalichuun manuu sirna gabroonfataa keessa akkin ilaaletti maaliifiin sirni rirriittaa sun har'allee akka durii san jiraachuu baatu caame jechuu hin dandeenyu sun ittuma jira. Haa ta'u garuu kaleessa dararaa hedduutu ture. Dararaa dhaloota irra ture sana immoo ati karaa asitiin ibsuudhaaf yaalii gootee jirta. Dubbachuun illee rakkoo akka ta'etti
dhiigni dhalootaallee akka bokkaa akka roobu akka lolaa akka dhangala'aa ture yeroo sanicha keessa teessee miira simboo aartiiti yeroo sana ibsaa turte. Miirri ati yeroo sana 2002 jechuun hoggaa 10 har'aati sirna daawwii yookiin sirna TPLF keessa kanatti sirba kana baaste yookiin walaloo kana barreessite. Mee haalli yeroo san ture maal fakkaata ture? Haalli har'a jiru hoo maali jettee yaaddaati? Akka artistii yookiin nama ayyaantummaa aartii qabu tokkotti kaleessa san keessa teessee san sirbaa turte. Har'a immoo xiqqoosa ta'u guddaa jijjiiramni ta'e dhufee jira. Qabsoo hadhaawaa taasifameen garuu haalli yeroo sana turee fi haalli amma jiru waan xiqqoo akka artistii aartiidhaan rakkoo hawaasa tokkoo yookiin rakkoo uummata tokkoo ibsuutitti kaleessa maaltu ture? Wanti jijjiiramni kaleessaa sunii fi har'a jiru maal fakkaata kan jedhu wal bukkee qabinaa kaasime sirba keetii wal qabsiisiti. Yeroo sanatti wanti ture gartuu si miidhu sana ofirraa deebisuudhaaf illee carraa wal dhoskuu ni qaba uummanni keenya. Carraa wal dhoskuu, carraa wal qusachuu, carraa waliin mari'achuu ni qaba yeroo sanatti. Kana bira darbee sanuma keessa taa'ee immoo uummatuma sana keessa taa'ee bifa hoolaa uffatee yeroo sanatti yayyiin ture jira. Bifa hoolaa uffatee yayyiin yeroo sana ture ni jira. Achi gubbaa dhaabbadhee har'a yoon tilmaamu inni yeroo sanaa ta'e jennee alagaatuun nu miidhee jettee illee yoo dubbatte maatii kee amansiisuu ni dandeessa. Maatiin illee si amanuu ni danda'a. Inni ammaa immoo dargaggeessi tokko lama ta'ee gaafa mana keessatti walii galuu didu lachuu dargaggeessa yoo ta'u achi gidduutti kan miidhamu obboleeyyan jaraatii fi haadhaaf abbaa jaraati. Dargaggoonni sun gaafa wal lolan jechuudha. Har'a ka gaafa teenyee sana tilmaamnu inni kalee akkuma jirutti alagaadhaan wal falmita. Har'a ofii wal falmita. Kanarra dhaabbadhee guyyaa tokko maalin barreessa harki yoo harkaan lole ani sin argu jedhee ijji yoo fincile natu beekaa natu hunda beekaa gurris gaafii kaasu haadha wal ciqillaan ormi nuuf hin qabu naasuu jedhee irratti hojjedhe. Amma maal ta'e ani si argeeti maana argitaadha nama. Kana jechuun gaaris haa ta'u yara ani si argee ati nan argiinidha. Maaf na agartaati? Hattuun tokko lamaan hannaaf walitti dhufanii qixa wanta sana fudhachuuf jari lachuu wal argan amma waan sana dhiisanii xiyyeeffannoo isaanii maal ta'a? Wal loluu ta'a. Kan isaan irratti wal lolan wanta sana qofaa jechuudha. Kana immoo kan taasisu sirna. Sirnatuun kana fida. Sirni matumti isaayyuu sirna jechi jedhu kuni nama namarratti gooftaa godha sirni. Atiin kun gaafa dhalattu bilisa taatee dhalatte. Gooftaan qabdu. Gooftaan kee yoo jiraate si uume qofaadha. Garuu natu gooftaa sirratti ta'a. Lakki anatu gooftaa ta'aa gidduutti miidhamaan callisaadha. Yeroo sanaa fi amma yoo laallu. Kanarra dhaabbee geerarsa yeroo dhiyoo hojjedhe. Jafa jafa abbaa giloo abbaa bayyanaam sareen gombee urteekka maal wayya kaaya dhiiroo. Maal wayya kaaya dhiiroo gadeen dubbii dhufteekka jettoo ciccitaa qaba jettoo abbaa maatii qaba. Jettoo abbaa maatii qaba kana naaree geeraroof ajjeese mirgaan qabuum garaa koo taarii qaba. Daagujjaa nyaatee taniim tabba bahuu dadhabeem namni daagujjaa nyaateem akkamiin tabba bahaa waan guddaa yaadee taniim bira gahuu dadhabee namni waan guddaa yaadeem akkamiin bira gaadha. Bara baraan barachuun daftaraa nama gootiim dura dubbachuun jarjaraa nama gootiim. Mataan koo mataan taatuum simmintoon itti baaddeem garaan koos garaan taatu shillitoon itti nyaaddeem nan nyaadde kaa shillitoo mina firfaarii hin qabneem nan dhugee kaa shayii koo farsoo kirraarii hin qabne.
jedheetanii. Achi keessatti waan hedduu tuquuf yaalteerta. Kagaluuf yoo jiraate ergaa gaariis dabarsiteerta. Anyway achi keessatti walaloo kee yookiin geerarsa kee keessatti wanti nan arge walaloon geerarsa keetii waan kaleessa silaa yaadamaa ture waan bira qaqqabamuu dadhabe akka jirutti kanatti kaaste. Sun simboo aartiitiin bohaartii yookiin waarii aartiitiin waan ibsuudhaaf yaalte ibsiteertaati. Tootaalii akkuma waan eeggame yookiin waan karoorfame bira ga'amuun dadhabame waan furmaata ta'uuf immoo wanti keessa jira. Waan furmaata ta'u yeroo baay'ee inni kaasii kaayiras wanni kuusaa kitaaba kootii kuusaa walaloo biyyoon dhiigaa keessa jira. Isa yeroo biraatti deemuu dandeenya. Cabaa cabsillee achi keessa jira. Kitaabicha keessatti. Wanti furmaata ta'u yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan dubbachaan ture. Natu beekaan hafee waliin beeknaan otoo baay'ate furmaata ta'a. Garuu amma maraamartoo kan nuti ta'e natu beekaadha. Oromoon natu beekaa dhiisee gaafa waliin beeknatti deebi'e furmaata ta'a. Garuu hanga natu beekaa qofti jirutti abdiin qabu akka dhuunfaa kootti. Maaliif jennaani namni hundi qixa beeka waan ofii. Waan kee qixa beekta. Uumama kanaan garagara haa taanu malee inni kaan diimaa inni kaan gurraacha inni kaan magaala inni kaan dheeraa inni kaan furdaa inni kaan gabaabaa haa ta'u malee waan ofii hundi keenya ni beekna. Maaf jennaan dhala namaatiif hangafni biyya. Biyya hin qabu taanaan ilmi namaa jiraachuun isaa yoo shakkisiisadha. Yoo waa'ee biyya irratti walii galta ta'e dhimmi dhuunfaa salphaadha. Baay'ee ulfaataa miti. Dhimma biyya kanarratti maaliif walii galuun keenyaa fi haalli amma keessa jirru kun maal fakkaata yoo jenne waa'ee biyya kanaa anatu beekaatu baay'ata. Anatu beekaa sun gaafa wal bira finnee ilaalle inni tokko waa'ee mana keessaa beeka. Inni tokko immoo waa'ee alaa mana kanaa beeka. Namichi inni waa'ee mana keessaa beekuu fi namichi inni waa'ee ala mana kanaa beeku sun yoo walii hin galiin ammas miidhaatu jira. Maaf jennaan inni duuba mana kanaa beeku sun inni mana keessaa akka inni manatti waliin galle dhowwa. Inni mana keessaa immoo inni ala jiru sun immoo akka inni mana keessaa alatti gadi hin baane dhowwa. Kana gidduutti wal sukkuummaadhamatu baay'ataa jechuudha. Mee achirratti wal sukkuummaan kun amma akka argaa jirrutti sookof sorgoon dubbii keetii qaama lama ta'ee yookiin obboleewwan lama gidduutti wal sukkuummaan jiraachuu isaati kanatti ibsaa jirtu. Wal sukkuummaan kun dantaa dhuunfaati moo dantaa hawaasaati jettee yaaddaati? Baay'ee gaariidha. Gaaffii bareedaa kaaste. Hedduminaan kan mul'achaa jiru dantaa dhuunfaati akka kootti. Kun akka yaada dhuunfaa kiyyaati jechuudha. Dantaa dhuunfaati kana inni jedheef immoo fakkeenya gara baadiyyaa kana guyyaa tokko ba'een ture. Namni boqotee nama awwaaluuf dhaqe. Nama awwaaluuf dhaqne sana irratti dhokaasni banama. Kan du'e nama akka horii sana bakkeetti hin gattu. Yeroo baay'ee qaama mootummaas haa ta'u qaama bosona hidhatee jirus haa ta'u ajjiisanii yoo qaamni bosonaa ajjeese qaamni bosonaa sun gaafa qaamni mootummaa awwaaluu dhaqe dhorka. Yoo qaamni mootummaa ajjeese gaafa qaamni sun awwaaluu dhaqu dhorka. Sana gidduutti rirriitta uummataati malee lolli dhuunfaa lolli siyaasa walitti galfata sun akka mataa isaatti ta'e otoo faayidaa uummataatiif ta'e uummaticha miidhuun hin barbaachisu ture. Fakkeenya qaamni mootummaas hidhannoo qaba. Inni hidhatee bosona jirus hidhannoo qaba. Inni sun halkan dhufee fidi waan akkasii hin jedhe
abidda baatee jira dirqama filannoo itti qabdu kennuudha. Inni kun guyyaa dhufee maaf waan akkasii goote osoo hin jedhe inni kunis abidda baata dirqama kee kennuudha. Kana gidduutti miidhamaa kan jiru uummata. Warri kun lamaan faayidaa dhuunfaatiif. Kana jechuun sololiyaa argitee beekta yoo ta'e sololiyaan naannoo baddaa jiru yeroo deemu walitti riiqataa deema. Kan inni walitti riiqatuufi qorra sana walitti ho'isuudhaaf ho'aa uummachuudhaaf. Garuu walitti riiqisa sun keessa wal madeessaa deema sololiyaan. Mataan isaa jechuudha. Kanaaf egaa dantaa dhuunfaati. Dantaa uummataatiif osoo ta'e gadi taa'ee osoo mari'ate furmaata argata. Ani gaafa sana maal jette qawwee asirratti banamee dhokaasni gaafa banamuudha hundumtuu gadi ciise beekitee namni hundumtuu gaafa dhokaasni eegalu. Jennaani yaa kilaashii qawwee ammaa yaa kilaashii qawwee ammaa yaa kilaashii. Yaa kilaashii lammatan naquu lafa awwaalaa lammatan naquu lafa awwaalaa. Yaa kilaashii namboo amoo ofirra laalaa namboo amoo ofirra laalaa. Hareen galeen achi. Kanaafuu dantaa dhuunfaatu heddummachuun saba keenya gada duumsaa jira. Mee amma wantiin kana si gaafadhee fi ati artistiidha. Artistiin immoo rakkoo uummataa dubbachuu keessatti rakkoo uummataa bifa aartiitiin gabbaasuu keessatti rakkoo biyyaa yeroo gaaga'amni karaa uumamaas ta'e karaa namtolchee mudatu artistii shoora olaanaadha kan inni taphatu. Ati immoo artistii sirbaa qofa osoo hin taane barreessadhaallee nama seenaa barreessudha. Namni seenaa barreessu tokko immoo waan dhugaa fi haqa ta'erra dhaabbateeti kan waa barreessu. Maaliifiin dhaloota boruutiif galaa kaahaa waan ta'eef aartiin sanuma jechuudha. Kanaaf obboleewwan lamaan keessaa akka gadi hin baane dhorkus alaa akka ol seene dhorku kunis obboleewwan lamaanii maatiin obboleewwan kana lamaanii immoo mana keessa jira gaaga'ama keessa jira. Maatiin obboleewwan lachiitiyyuu. Maatiin kun gara obboleessa isa kaanittis hin cinne gara obboleessa isa kaanittis hin cinne. Maatiin kun garuu kallattii kamiiniyyuu gaaga'ama keessa jira. Gaaga'ama malle keessa jira. Gaaga'amni maatii kun immoo karaa kufaatii biyyaatitti dhufaa jechuudha. Karaa kufaatii biyyaatitti dhufa waan ta'eef mi'ati akka artistii tokkootitti maatiin kun akkam ta'uu qaba yookiin karamitti furmaata akkamii argachuu qaba jettee yaaddaati. Qaama lachiinuu miidhamaa jira waan ta'eef maatichi. Ani waggaa 3 dura yookaan 4 dura na fakkaata. Sirban Geetachoo Nuguseetti barreesse tokko jira. Sirbicha keessatti harbi yoo arbaan lole biqiltuutu caccabaa. Yoo somni biyya moote dhugaatu abbaa dhabaa. Lakki dhiisaa qe'een kun abbaa qabaa. Soban seeqa sobeeta soba seeqaa. Barna dhiisaa onnee kootu na dhiigaa. Hin barbaannu hirbuu shinni gaanyaannu jedheen Geetachoo Nuguseetti barreesse yeroo sana wanta ibsachuu qabu ibsadhe jechuudha kallattii ifuu qabu jechuudha. Sirbicha keessatti waan hedduu tuqeera. Himaan himee mallee abbaatti hafaa. Ija tokkoon biyyoon taphachuun fafaa. Jedheen sirba sana keessatti caqasee darbe. Dhiibeetuma gaafa furmaata dhamammas sirba Jaaraalii Gaabaa keessatti waleetiyya walfaanee qaroo ija lamaanii na dhukkuba madaan koo innumti bara kaanii na dhukkuba na naada ormi qananii sirbaa waan ormaatti sin buune ormi sumaaf na jibbaa jedhee ammas karaa naa galuun dhaamsaan ture jechuudha. Gaafii ati na gaafatteef deebiin isuma kana ta'a. Hayyee mee ati rakkoo uummata kaleessa tureetis rakkoo walitti bu'iinsa yeroo ammaa jirus ta'ee waan akka furmaataattis bifa sorgotiin bifa geerarsaatinis keessatti kanaatti jirtu deebiin kan kee achuma keessatti halaalamuun jedha dhaggeeffattoota fi hordoftoota keenyaa fi irratti aansuudhaan kitaaba lamaan dhufaa akka jirtuu fi sirboonni 10 olillee walaloo keetiin kan siin barraa'ee dhufaa akka jiru kaastee jirta. Mee otoo gara kitaabatti hin dhufin dura xiyyeeffannaan sirboota kee amma dhufaa jiru kuni maali? Xiyyeeffannoon sirboota koo amma dhufaa jiru
tokko biyya kana jalqabaa kaasnee daangaa sarara sunaannisnee qonnee lafee warra keenyaa jiraachuusaa kan qabatee jiru jira. Hoggaan biyya kana jiru Oromiyaa ranga barruu harkaa taate kana osoo hin taane Oromiyaan kaleessaa eessa ture eessaa ka'eet har'a barruu harkaa ta'e kanallee sirbi kana qabatee dhufee jira. Deebisee sirbi waa'ee Adawaa qabatee dhufe. Adawaa keessatti gaafa Gabramaaram Gaarii fa'aa Gabramaaram Gaarii gaafa Lambaqqaanyitti hidhamu dhiifama gaafadhu jennaan Oromoo tokkoon keessaniifan du'aa adeefannifame. Tokkoon keessanii. Kana gaafan jedhu anaafis siifis du'e jechuudhaan. Kanaaf sirboonni icciitii kanaa qabatee dhufaa jirullee jira. Akkasuma sirbi tokkummaa. Mee osoo gara tokkummaatti hin ce'in dura waan gaarii kaasteeti kanatti jirtu dhimmoota Adawaa irratti waa si gaafadha. Adawaan bara dheeraadhaaf alagaa tokkuma sirna isaanii ittiin dhiichisaaf ittiin dhaadachaa turanii akka artistii Hacaaluu Hundeessaa jedhetti gaafa gaarreen Adawaa gaafa maqaleessanii nu miti farda keenya ni beeku bareechanii kan inni jechaa ture gootota keenya iyyuu miti jarri fardeen keenya iyyuu ni beeku bareechaniiti kan inni jechaa ture garuu jarri Adawaan injifannoo isaanii akka ta'etti kan isaan dhiichisaa turanii kaasaa turanii gaafa immoo artistoonni jajjaboon kan akka Hacaaluu Hundeessaa waltajjiitti bahanii Adawaan gootota Oromootiin kan akka Baqqalaa Wayyaa kan akka Baalchaa Saafoo kan akka artistoota hedduutu jira. Gootota hedduutu jira. Gootota kanaan injifannoon akka dhufe gaafa inni ifatti waltajjii irratti ba'ee itti himu Adawaan keenyaa miti jechuudhaan galan. Mee sana wal qabsiisee Adawaa gonfachuu isaanii kaleessaa. Har'a immoo gaafa Oromoon dhugaa isaa gabbahee lallabatu dhiisanii galuun isaanii kun maal agarsiisa jettee yaaddee achi keessatti hime wanti ati kaaste yookiin wanti ati barreessite jira? 2002 waggaa afuriin dura sirba Tafarii Taaddasaa. Yuusuu dhiisee baroodus nan nyaatu waraabessi goonni koo osoo jiru nan dhaalu albaadessi. Kan jedheen yeroo sana geeraretti gaafa lola Adawaa gaafa marfiin dirrisee gabayyoo gurmuufaatu diina dhiiga boochise jedhanii odeessinu waan hedduu qabna ragaa baandaa fi xaaliyaanii raasee abdiisaa hagaa jedhee gaarfan shan kan kana sirba Tafarii Taaddasaa dubbii kijibaa sanaan waa'ee kana achi akkaseen ture. Asitu barreesse walalichi? Walaloo jedhaloo sunnatu hojjete. Yeroo sirbichi ba'utti osoo Oromoon hin jirre hin jirtu Itoophiyaanii goota kootu deebise faashistii xaaliyaanii. Lafeen dugdaa Itoophiyaa Oromiyaa akka taate osoo Oromoon hin jirre uummata biyya kana qaata bineensi nyaate. Jedhee sirbi sun baay'ee jaalatamummaa guddaallee argate. Baay'ee irratti illee haasa'aa turan yeroo sanatti warri nuti abbaa biyyaa jedhan kuni qeeqa hedduu kaasanii sirbichi illee ammallee namoonni hedduu sirbi kun irra deebi'ee riimiksaa ta'uuwwan jechaa jiran jiru jechuudha. Seenaa biyya kanaa keessatti Adawaa isa kaleessa osoo hin taane Abisiinii Admayyuu namoonni hundeessan nam 8dha. Kana seenaatu lafa kaa'ana ijoon seenaa miti. Namoonni 8 sun kaaba Itoophiyaa hundeessan jira. Namoonni 8 kaaba Itoophiyaa hundeessan sun 8 Oromoodha. Oromaan jalqaba Itoophiyaa yookiin osoo maqaan ishee Itoophiyaan ta'een Abisiiniyaa jedhamu moggaasan namoonni hundeessan Oromoodha jechuudha. Oromoodha jira. Gama artiitiin immoo itti himuuf yaalle dhugaa kana. Dhugaa kana kitaaba keessatti qabadeen jira. Kitaaba kee dhufaa jiru keessatti jechuudha. Kitaaba koo keessatti qabadeen jira. Akkasuma wabiiwwan kitaabolee hedduu wabeeffachuudhaan deebisee yeroo tokko nama wanti ani dinqisiifadhu kaaba Itoophiyaa sanaa achi as dhiibbamnee dhufuun keenya kun sababni isaa maalinni yeroo sanatti qeeqa jedhuun qaba. Sababni achi as dhiibbamnee dhufuu keenya akkuma wallabdeen seenaa keessatti waan baay'eetu mul'ata. Suusiniyoos fa'aa akkoo Suusiniyoos fi haati Suusiniyoos akkaataatti wallabdeen uumamaa ture. Inni seenaan isaa bal'aadha achi keessa jira. Heddummachuu gaanfooti beektee achi dhuubinuu dhiibee kaffite. Isa afaan Oromootiin gaanfoodhama isaa mati qaalaadhaan kana jechuudha. Achi
yeroo sanatti mana mootummaa Gondor seentee dhimma xumurachuudhaaf dippiloomaasii barbaadeef oo biyya biraarra dhufe hamma gaafa afaan Oromoo baruutti Gondor taa'aa jedhu namichi dhimma sana xumuruuf sun afaan Oromooti malee namichi keessummeessu waan hin jirreef. Seenaan kalee akkas jedhu sun maal tachiin oofee nufi diree yoo jenne goota jennee dhaloota amma kana faarsuun yeroo ulfaatu jira. Dhaloonni ammaa yeroo baay'ee tokko du'a sodaanna. Kan inni ollees duumaa dhumitire. Du'a sodaachuu dhiistee haqa kee seenaa kee waan ragaadhaan qabdu sana yoo dubbatte milkaa'aa ta'uu dandeessaa jechuudha. Seenaa biyya kanaa keessatti ani daangaa biyya kanaa osoo gadi qinnee lafee warra keenyatu jira jedhee fi seenaa hedduutu jira. Fakkeenyaarraa kaaba Itoophiyaa kanaa kan amma ammaatti maqaan jijjiirratiin akka baddaa walotaa fa'aa laga walalfaa ni jiru. Qorannoodhaaf kan qophaa'etti haalli nageenyaa akkas ta'e wantoonni hedduun odeeffadallee jira. Kanaaf waa'een keenya guddaadha beekte. Waa'ee keenya guddaa kana garuu xiqqoo gooneet odeessina yeroo baay'ee.